Kanaaf yaaddoon tokko isinitti hin bulin jechuu barbaade. Wanni guddaan kaayoo keenya san irratti ciccineeti deemudha. Kaayoo keenya akkamitti galmaan geenya. Aga ammatti ilaalu wanni ta'e garuu haga ammatti jannoo keenya irra jirra. Haga ammatti mo'annee jirra. Haga ammatti isaanii hamma fedhanis yaalan galma gaachuu hin dandeenye jira. Wanni isaan fedhan hin taane. Kanaaf yoomiyyuu ni mo'anna jabaadhaa walubataa yaada adda addaa karaa miidiyaatiin dhiyeeffattanii hundinuun dhiyeeffannaa yeroo yaada karaa adda addaa dhiyeeffattan wal dhagahaa wal dhageeffadhaa miidiyaan kun gara biyyatti darbaa jira waan ta'eef wanni nuti ajjirruuf waan warri biyyatti dhumaa jiruu fi kanaaf wanni keenya walitti jira jechuudha. Wanni guddaan nuti barbaannu keessaaf alaani qabnee kaayoo keenya kan barbaadu nagaa biyyattiisanii akkasumas ammoo bilisummaa uummata keenyaa dhiibbannaa waan Ya edudan media no imenu radite ture ira debina wan itu olle ifa mojin kero jirtu mohannemi naftanya nuari yadani turani miti polisa ibawlu fidani yalani turani miti wai asibakanne namni nurra midame jira miti namni nurra hidame jira miti wai asidemne iso namnu du endem iso nu hunda fidani indemna gaafni mi gaafa embaasiin kun banamu gaafa gaafiin ummata oromoo deebi'eedha gaafa hoggantoonni ummata oromoo hiikaa dhabaanidha bakki hidhamanii bahanidha gaafa waraanni biyyattii keessa jiru biyyarraa ka'eedha gaafa gartee dhiigni haa caalu seera gartee biyyattii jiru saniin isoon ta'in seera ummata addunyaatiin waan kana laallamee dhugaan baheedha. Kanaaf nu haga gaafin keenya deebuutti waa sii galla way galla qeerroo jirtu akkasii embaasiin akkuma argitan cufaadha. Embaasiin kun hin banamnetti waan dandeenyu dhugaa keenya agarsiifnee dhugaa keenya jarleen nu arganii poolisni asitti argamu kunis dhugaa keenya hubatanii gara keenya deebi'an kun injifannoo guddaadhaami mee harka dhaafii keessanii dhugaa rabbi akkasii nama gartee gaafii qabsanii nama yaada dabarsuu qeerroo biyyaatii fi oromoo addunyaa jirtu dabarsuu barbaadan yaa garana kottu namni dabarsuu barbaada garana kottu ila is in as achkot Hello. Yeah. Yeroto media sirami namonni kumme duwannu debi aspira warra siya warra media ora ba yo ora media namon kamni facebook ono du fa sunu debi den please nama shadi ol bakse kamatu ama aspira media akot dabarsu jira libi dabarsu jira ya Kero sagalen tienda gaisa Kero harda walla ma wana spirit delineation point out what you said. Everybody who understand English, I want you to give a big clap for yourself for showing the UK government that you are the peaceful people in this planet. Do that please. Come on. We are the most peaceful people in this planet today. We show the UK government that. Don't forget. That's a big thing to do. Secondly, give a big clap for the officers who I see right here, trying to save lives, trying to keep everything peaceful. Give a big clap for that, please. Everyone heard the aspirant argamtani one can delayden. We did a lot of things today. Are we gonna keep continue doing it? We're gonna keep continue doing it until we get our freedom. It don't come easy. Don't get it twisted. It don't come easy. We're gonna have to struggle. We're gonna have to fight. We're gonna have to do what it takes. Then we can get our freedom. That's how the system works. Not price, not freedom. Yeah, and make sure everybody who is right here,
Make sure you know you're right. Make sure you know you're right. You have every right in this place to protest until you, however long you want. However long you want. Don't escape. So we're gonna keep continue doing it until we get what we want from the Ethiopian government. What do we want from Ethiopian government? What do we want from Ethiopian government? Easy. It's very clear. It's very clear. What do we want is justice. Give us the justice that we deserve. If we don't, we're gonna keep continue fighting no matter what. Nothing gonna stop us in this world. Nothing. Nothing can come between us and our freedom. Make sure you know that. So please, for the youths in back home, ummata kenna, ummata Oromotiif, qeerroo biyyaatiif, qarree biyyaatiif, as bira wanni nu har'a agarsiisne kun waan hedduu guddaadha. Waan hedduu guddaadha. As biratti nagahaan waan kana agarsiisuun kenna. Kanaafiyyuu Abiy Ahmediin wanni nu jechuu feenu is very clear. Abiy Ahmed, his time is done. Yeah. Abiy Ahmed's time is way over. We don't want him in the power, no way from now on. Whatever he's going to do for us, whatever in this planet, we don't even need it. Whatever freedom is going to bring for us, we don't even need. We don't even want to get freedom through Abiy Ahmed. Abiy Ahmed administration is the most corrupted administration in this planet today. He's a killer. He is a killer. He tortured people. He raped women. He killed children. He arrests everybody. He's just trying to. It seems like he's just trying to be a king of everything so that he can control anything that he wants in that country. 110 million people. This nigga is dumb. Yeah. I swear to God. Yeah. This man, his mind is. This man is dumb. He doesn't know what he's doing. He have no idea of what politics is. He have no idea of how to negotiate with people. We died to bring He it. killing us. And He he's bringing killing the country he leading this country to the world. So make sure everybody knows. Make sure we expose everything. Make sure we expose everything. We have to have a picture, everything. Yeah. Are we gonna be here until what we want is given to us? Thank you. Kero. Whoa. Bilisiginaa himoona momone. Moone momone. Moonee jirra. Akkamitti jedha? Isaan qawweetti amananii ummata asirratti arginu kana hunda nurraa fixan. Nuti ammoo sammuu keenyatti fayyadamnee hojii isaan dhorkinee manaa gabba'uu isaan dhorkinee mana isaaniitti deebisnee jirra. Biyya keessa akka isaan hin dalaganne, akka isaan karaa takkaan taaksiin arganne, gibiran arganne goonee akka isaan jiruu irratti gubatan goonee jira. Kuni moone mommoon. Moo'icha mommoichaa miti. Nuti qabsoo ka baranne gootota irraayi. Har'an eegalle nu qabsoo gootota irraa baranne abbaa keenya Joor Muhammad ammoo akka itti qabsoon nu barsiisee jira. Karaa ittiin qabsoon nu garsiisanii jiran har'as itti jiran. Goon diinni yeroo hundumaayyuu dadhabina keenya, laafina keenya malee gootummaa fi injifannoo keenya hin dubbatu. Nu ammoo injifannee moonee gootummaa keenyas sirriitti itti garsiifnee jirra. Oromoo biyya keessa jiru ka inni karaa hundaan karaa cufee gadi ba'uu isaan dhorgee manatti isaan deebise. Guyyaa akkasitti Uggurri bakka hundaa magaalaan takka osoo hin hafin magaalaan guutuun ugguramte. Diinni maal jedhaa ture? Biyyi nagaa jedhaa tureemi. Kanaafuu diinni yeroo hundumaayyuu dadhabina keenya odeessa malee gootummaa keenyaa fi injifannoo keenya hin odeessu. Injifannoo keenya qabannee kan hafu ajjeechaa fi reebichaa fi buqqa'iinsaa fi gudeeddii fi ajjeechaa kana falmuudhaaf uummanni Oromoo kana booda duubatti hin jedhaa qeerroo. Hin jedhaa. Biyya keessallee warri jiran, biyya alaallee warri jiran. Haga bilisummaa keenya goonfannee injifannoodhaan manatti galutti nuti uf duuban deebinu Abiy Ahmed garaan si haacitu. Garaan si haacitu nuti kanaa booda.
garaan si haacisu kana booda nuti hayyoota keenya siin baafan asumaanu walaloota kan jira ati ija Oromooti qaroo seenaaf aadaa ka dhugaa barbaadu hundinuu si yaada waggaa yoo xiqqaate waggaa 3-4 dura walaloo kana Facebook irratti warri beekan ati ija Oromooti qaroo seenaaf aadaa ka dhugaa barbaadu hundinuu si yaada si dharraa nu baafte dheebuu bara dheeraa Jawaar atummaan nu bulchi ansi filadheera waamicha lallabdee dachatti gayyaafti akka dirree lolaa mootummaa addunyaa otomataa ta'eyyuu aangoon sirraa tola irraan tolu eegee gadi qabate ka duraan dhaadatu maa'ifii qabate haamileen isaa cabnaa lamummaa jedharee dubbachuu kakate kan dur oromummaa keenyatti ta'ee gufu har'as oliin ka irraa ta'ee harafu diina keenya taatu bofa duu dicite nurraa gada ba'u ka tooftaadhaan seenee gola keenya lixe Jawaar ko gufuu diinni dhaabe akka ati buqqiftu abdii sirraan qabna ufitti hin qaanfannu otoo ati jirtu yoomuu siin dhaaganna kaayyoon kee inni guddaan harqoota gabrummaa saba keerraa hiikuu hawwii kees nan beeka mana sobaa digdee galma dhugaa jaaru hawwiin kee galma gaakuwwan shakkii hin qabne si wajjiniin jirra kophaa kiyya jettee akka abdiin dhabne gufuun bilisummaa sirni abbaa irree amma nurraa kufa hulaa banaa ture balbala gabrummaa situ nurraa cufa gamna gameessa koo yaa hayyuu dureessa maqaan kee dhokatu seenaa si galmeessa hafuura diinaatiin gonkumaa waan taatu rabbitu si eega nama daandii dhugaa qabate mee eenyumatu qeeqaa har'as kaisa jibbu rabbi isa haa godhu lukkuu qoccoo cabeen yoomuun dagatamu seenaan hin yaadata ka dhugaa lallabe jira firri diina fakkaatee kaayyoo lammii balleessu duruu jari dhoqqeedhaan dhadhaa jedhanii sobaan ufaddeessu lilmoo qara hin qabneen dhiiga nu fuudhanii waggaan tilmaamamneef boolla nu buusanii waggaa 150 nu awwaalanii seenaa keenya awwaalanii afaan keenya awwaalaa hin turre har'allee maaliif jiran ummata Oromoo fixaa jiran seenaaf aadaa keenya ukkaamsaa jiran kanaafuu Abiy Ahmed must go Bilisiginnaa must go Yes. Amilee kennaafi Amilee Roomsa amilee kennaafi Ero jirtu jirra mee poolisoonni tunu dadhabeerti amilee itti goonaa jirtu jirra jedhame jirtu akkana maaliifi Ero biqareen baawari kee nutu beekami kunniin dadhabanii garwayyuu amilee itti goonaa mee jirtu jirra akkasii kun amilee jalaa galtanii bire amma dhaamsa walitti deebina dhaamsa walitti deebina Oromoo tiyya injifannoo guddaa galmeessitee jedhe kana ofii martuu mammachiisaa ofii keessaniif hamilee kenna injifannoo imbaasii Itoophiyaa guyyaa 6 Uggura jechuun Itoophiyaa Uggura jechuun maaliif beektanii imbaasii kun jechuun biyya san bakka bu'ee as jira tajaajilli inni kennu waan laaftuu seenaa ummata lammii Itoophiyaa qofaa hin tajaajilli inni kennu lammii biyya alaa hundaa tajaajila kenna warra imbaasii gatuu deemuu diplomaatii warra viizaa atee turistii waan adda kana jalaa kunnee jira beektanii kana jechuun diinagdee qeerroon keenya biyyarraa laamsessaa jiru nutullee alaa diinagdee mootummaa kanaa laamsessaa jira kana jechuun injifannoodha beeka sababbiin imbaasiin tokko wanta waa'ee dalagu qarshii guddaa poolisoota kanneen imbaasiin kun hin kafala mootummaa kanaa miti abattee eedu kanaaf imbaasii kana chaarjii jedhan beektanii kana ammoo Oromoo xiyyaata biyya biraa jirtani qabsoo imbaasii Itoophiyaa imbaasii nafxanyaa Ugguruu kun waan laaftuu iseenaati Oromoon biyya addunyaa kana jirtan diaasporaa biyya nagaa qabdooshi biyya dimokiraatiin bultu keessa jirtan gadi bayaati imbaasii Itoophiyaa Uggura nutti makama sochii hoggaa achumatti hiriira bahuu miti akka hin seenne guyyaa 6 kuno poolisii irraa dabalatamaan dhufe seenanii aadaa laganii karaa irraa goraa jennaan hin goranii hin seenuu jennee dhaamnanii warri biyya alaalee kana gatuu hin danda'a humna qaba aarsaan ati kafaluu dandeettu warri biyya alaa jechuun qeerroo wajjin deemtee rasaasaan du'uu hin dandeettu si galee qeerroo wajjin achi biyya galtee karaa cufuu hin dandeettu saa kanatti wanti ati gatuu dandeettu bakka jirtutti waan sirraa eegamu tokkoffaa sagalee uummata keenyaa ta'u lamaffaa diinagdeedhaan uummata keenya kan miidhame bira dhaabbachuu sadaffaan tooftaalee tarsiimoo akkana fayyadamnu kana keessatti hirmaattee aarsaa oromummaa kee bahuudha kana jechuun waan laaftuu waan ta'aniif dhaamsi an Oromoo diaasporaatii qabu gadi bayaatii sochii imbaasii tajaajila tokko kan kennine dhooggaa qeerroon as jirtu tun qeerroo UK qeerroo London hedduu waa siin bona waliin bonna
rooba osoo hin jedhin aduu osoo hin jedhin qorra osoo hin jedhin guyyaa ja'a as bulaa jira namni kun marti warra dalagaa qabu si galee wanti uummata kana guutuu as fidu waa kamalamaaf himti quuqama du'aatii haadholee biyya keessa du'aa jiran du'aalee abbootii Oromoo achi du'aa jiran du'aatii ilmaan Oromoo xixiqqoo waggaa 8-7 du'aa jiran san si galee santu isaan quuqee as bahe malee na argaa fi beekamtii akkatti namni asii bahe tokko jiru Oromummaa asii hundu qabeeni warri mana teettee ilaalti shoo kabbaateen waliin naafanne taate maaliif Oromummaa si wajjin himannaree onni himannuuf hin jiru si galee abiy mootummaan bilchiginaa mootummaan naftanyaa kun amma maal jedha diyaaspooraan biyya mana teettee bargara nyaataa soofarra taa'aa hin jiru ala bulaa jiran yoo barbaachisaa ta'e ruhii teena qeerroo afin kennina qeerroo asii kennita moo kenninu qeerroo ruhii keenya qeerroo biyyaatiin kennina moo kenninu kanaaf propagaandaa mootummaan naftanyaa amma deemu wayita kaan tippileftuu erga jedha wayita kaan immoo bargarii nyaattee jedha kun yoomillee propagaandaa mootummaa sanii waan ta'eef Oromoon as jiru tokko taanee waan jalqabne kana haga galmaan geennutti dadhabbiin akkasitti hin dhagahamne nu yoo asii dadhabne qeerroo biyyaatu nu jalaa dadhaba qeerroo biyyaa yoo asii dadhabne nutu asii dadhaba nutu wal utubee deema beektanii qabsoo kana keessatti kanaaf jabaannee jabaadhaa waan jalqabne haga galmaan geennutti haga waraanni Oromiyaa keessaa bahutti haga hidhamtoonni mana hidhaatii bahanitti haga dhumaatii ilmaan Oromoo dhaabbatutti waan jalqabne kana galmaan geennu dhaamsa qaban miidiyaa waan jiruuf qeerroo biyyaati jechuudha. Yaa qeerroo biyyaa carraan nu gatee as jira nullee qeerroodha. Osoo isin waliin jiraannee isin wajjin wareegamne hedduu nu tola. Garuu carraan gargar nu baasee adda taa'aa hin jiru isin dagataa hin jiru. Isin wajjin kunoo rooba keessa aduu keessa bullaa jira. Biyya ambaa kana keessatti poolisiin har'a nama 8 nurraa hiidemi. Nama tokko nurraa hiite poolisiin tun hin baasi sanillee gabaasu qeerroodha kadhaanii miti. Barbaachisaa yoo ta'e ilaal Embaasii kana uggurreemi yoo barbaachisaa ta'e Oromoo waliin guurannee karaa sana cufuu dandeenya. Biyya kana taaksii kafalaa jira moo akkam? Taaksii biyya kana bar kafalaa jirta nacaa jiraataa hin jirtu. Si galee gaafii kee gaafachuun mirga biyya kanatti. Kanaaf qeerroo biyyaa waan jalqabde san galmaan geettu malee duubatti hin deebiini. Nutis qeerroon biyya alaa hawaasni Oromoo biyya alaa jiru waan jalqabne isin cinaa jirraa diinagdeen taate sagaleen taate tarsiimoo isin nu baastaniin. Kana gada yoo nuti nu gatuudhaaf qophiidha. Qeerroon biyyaa yoo isin gadi bayaati Embaasii magaalaa yoo waan beekaa akka beekan gada nuti nu dhaamsa keessan bochuudhaaf qophiidha. Jabaadhaa Oromoo kiyyaa wal jaaladhaa tokkummaa jabeessaa tokko amantii uf eegaa numarti kaasii nu baasee Oromummaa malee amantii waan hin ta'iniif. Mootummaan kun yeroo ammaa kana gandaa fi amantii anumatti walitti diraa waan jiruuf wanni abbootii amantaa mana amantaa seenii ajjeesu waan biraatiif miti. Guyyaa sadii keessatti abbootii amantaa masjiida seenii ajjeesi. Kana jechuun bakka inni ajjeesine ilaala. Bakka amantii anumatti waliin naquu deemu sani. Oromoon dammaqee jira. Oromoon kana bira taree jira. Inni gaddeemee sinna naqxanyaa sinna ibsu kana gata. Jabaadhaa galmaan kennaa kun jiraata. Xiqqoo tanaaf isiilleen dhaamsa qabdi. Yaada isii yaada jabaa beektaa. Hello, what's your name? Why are you here today? Loud. Sagalee akka Everyone king, and that's just spoiled because that's just really rude to kill people. And we all love Pachalo, and he's just dead now, and that's just really rude for you to kill him. And I just want to say that Abi, you're just spoiled and you just want to be the king and you only think about yourself. True. Okay. Yeah, you think Abiy is not caring about the people. He is calling himself a leader, but yet he is not caring about the people, and he's killing mothers and he's killing all the people and the younger people. What do you feel? What do you say to the younger children like you back home? Loud. I just want to say that he's killing so much people, and that's just so mean. And I just want to say that if you're watching this, Abby, you only think about yourself, and you have to think about your people as well. Thank you. Good girl. Good girl. Well done. Mantap. Sekarang ikut. Warra asii.
deebi'aa odeessi. Galirraa jijjiirina. Yeah. Jirra. Wanni nu as dhufneef kaayoo qabnaami. Kaayoo kenna galmaan ga'uu feenaami. Sodaa poolisootaa ni qabna. Sodaa poolisootaa ni qabna. Biyyatti dhumaa jirnaami. Kanaafiyyuu qeerroon as jirtan qarreef qeerroon sodaa poolisootaa if keessaa baasaa homaa nun godhan jechuu. Poolisoonni adada isaan nutti as dhufanii voisin keenya dhagahamaa deema malee wanni nu sodaa irraa qabnu hin jiru. Waan kana gammaduu qabnayyuu isaan as dhufuu isaanii kanatti baay'atanii jechuu. Kanaafiyyuu kana keessatti yookiin nu hidhanii yookiin maali jettanii wanni nu sodaannu tokko illee hin jiru jechuu. Biyyaas dhumaa jirra. Kanaafiyyuu nu qarreef qeerroon biyya Awurooppaa jirru kun akkana baanee falmataa jirra. Du'u biyya du'aa jiranii kanaafuu hidhaan nuuf homaa miti jechuu duraanuu barannee jirra. Irra dhufne jechuun. Hidhaa fi ajjeechaa duraan irra dhufne akaakayyuu kennaa fi abbootiin keenya irra dhufne jechuudha. Kunuuf waan xiqqaadha jechuu kan isaan har'a godhan. Kanaafiyyuu nuun qarreef qeerroon biyya alaa jirru bakka jirnutti imbaasii uummata kana cufsiisuu qabnaa jechuudha. Argitanii hojii jechuun biyya qofaa miti yookiin immoo qeerroon biyya dhumuu qofaa miti. Kanaafuu imbaasii cufsiisuu jechuun kaayoo keenya galmaan geenne jechuudha. Miidiyaan addunyaa nu dhageetti jechuudha. Kanaafuu isaan ummanni biyya alaa jirtan ummanni Oromoo bakka jirtan mara kaanee wal kakaasuu qabna jechuudha. Jajjabaachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu ummanni keenya sodaa duraanuu irraan dhufne du'as barannee jirra. Nu du'aatuma dhufne kuno kanneen qabanneetiin nuuf argitanii sila akka ummata biraa taate sila kanneen addan qabannu jechuudha. Kana nuun irra dhufne jechuun nuuf haarawaa miti. Mana keenya tokko keessaa dhumachaa dhufne jechuudha. Namni mana isaa hin seeniin hin jiru duuti. Mana isaa namni gaddi hin seeniin hin jiru jecha. Argitanii nuun seenaa kana irra dhufne ammoo amma arginee jirra abiyyillee maal akka inni ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu jawaarii kenna homaa ta'u rabbitti nu eega. Qeerroof qarreen addunyaa guutuu si maddii jiranii nu jabaadhu bakka jirtutti rabbillee si haa fayyisu jenna. Qeerroo teena tabiyya dhumaa jirtu. Isan maddii jirra hin sodaatina duuba wanni nu deebinuuf hin jiru. Wanni isan miidiyaarraa hanga ganama argaa jirtan kun wanni ummanni bilchiginnaa biyya tanaa dalagan jechuu. Ummanni kun ifii fedheetii miti kana dalagaa ture. Ifii fedheetii miti waan isaan dabarsaa turan jechuu. Kanaafiyyuu maqaa duraanuu biyyan nu baasan maqaa adda addaa. Kanaafuu nuun ummanni Oromoo ammoo ummata nagaa ta'uu kennu guyyaa jahaaf bakka kana jirra jechuu. Azoon rakkinna qabaanne hanga amma waa tuqna jechuudha. Waan tokko wanni nu tuqne balleessinellee hin jiru. Sila ganama kan yeroo dhufanii akkana nu godhan nama badii qabu tokko kan ta'e qofa poolisiin kana godhuu qabdi malee badiin alatti biyyoota Awurooppaa yookiin Ameerikaa keessa jiraatte namni tokko kasii waa godhu hin jiru jechuudha. Argitanii wanni argaas jira kun waan duraan biyyan nu godhaa bayanii waan jarattiin itti jirtu. Dhiyeenna kana nu as jira isaan garuu nu ciisaa hin jiran. Namni galee rakkoo qabu ilmaan qabna. Namni ilmaan qabu galee yoo bule ganamaan please haa dhufnu weekendii hamma gahutti jecha. Monday to Friday ganamaan jechuun uummata jechuun humna jechuu. Yoo nu akkana baay'annee nu guuruu hin danda'an homaa nu godhuu hin danda'an jecha. Kanaafiyyuu har'a kaayoo keenya galmaan geennee jirra jechuudha. Nutti hin gammadan. Arda sila adoo kana nu guuranii nu gammadan jecha jarattiin jechuu nu rafanni beeytanii. Kanaafiyyuu jaratti gammachuu kennuufi hin qabnu bakka mara gubuu qabna jechuu. Bilchiginnaa bakka maratti abiyyi bakka mara si jirra nu ilmaan Oromoo si dhiifnu si finciifnu hin rafnu. Waan nu rafnu hin se'in abiyyi. Kanaafiyyuu na dhageeffadhu qajeela dhagayaa jirta gurra ni qabda. Argitee abiyyi ilmaan keenya fixxee haadhaaf abbaa keenya abbootii teenya salphistee bakka jirtutti atillee numa hin rafne abiyyi hin raftu nuufis siif hin rafnu atis yoo hin rafne nullee si hin rafnu beeki ilmaan Oromoo gaafa dura harka sii dhoofne har'a ammoo harka sirratti dhahaa jirra jechuun nu ilmaan Oromoo nun gowwoomne beeki sittuu gowwoome malee nun gowwoomne akkasi quba qabaadhu. Kanaafuu qeerroof qarreen bakka jirtanii ka'a cufsiisuu qabna. Cufsiisuu qabna embaasii Itoophiyaa embaasii saba tokkoof dalaga
شوفوا قبا إمباسي سبتة كوقفة في درج شوفوا قبا بكجرو جانا بيو بكجر تاني إمباسي إثيوبيا سبتة كوقفة في درج أجرا أورمو كان بيكا إسلام جدين كريستيان جدين بكجرتو كاي يو أتيكات ديني سجلا شابا كاي بكجرتو إيرو بكجرتو موسيما ديجرا كبيات ما جرتو لي جانا بيو هي صداتيني كنافو فولدورة تدمي سنجلا وركن أموكن هيدامك عرف إيروكن من هيدا جيران ربنا هواسو نون إسمدي جرا جباتاتين جدا غلطوما Kerro jirtu erre jirtu darana gubat መልእክት አለን አምባሳደር ተብዬ እዚህ ውስጥ ላለው ያየን ነው እኛ ካንተ ምንም አንፈልግም አንተ ተላላኪ ነህ እኛ የምንፈልገው እስረኞች ምንም ሳያጠፉ ዱአር አንደኛ ሜዲካል ያስፈልጋል ወዳችሁ ሳትሆን በግዳችሁ ታረጋላችሁ እሱን እንድታረጉ እንፈልጋለን እስረኞች እንዲወጡ የፖለቲካ እስረኞች ማለት እስረኞች ስንል የፖለቲካ እስረኞች ሌላ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ እየዞረ ህዝባችንን እየጨረሰ ያለ ሚሊተሪ በአፋጣኝ በፍጥነት ከኦሮሚያ ውስጥ እንዲወጣ እንፈልጋለን አለበለዚያ የዩኬ ነው ያያችሁት አይደል ዓለም ላይ ያለ ኤምባሲ ይዘጋል ዲፕሎማሲ የለም ኤድ የለም እኛን እየገደላችሁ እኛ በመንከፍለው ታክስ እናንተ ህዝባችንን አትገሉ ስለዚህ በአፋጣኝ አብይ ተባልክ እኛ ደግሞ እናቱ የመረጠችው ንጉስ ሳይሆን የምንፈልገው እኛ የመረጥነው ንጉስ ነው እኛ ራሳችን በካርዳችን እንምረጥ ብለን ኤሮ ታግሎዛ ቤተ መንግስት አስገብቶ እናቴ ንጉስ ብላኛለች ብለን የምትጫወተውን ጫወታ አዛው እኛ አንፈልግም ወንድ ኮንክ ማለት ነው ወንድ ኮንክ ካርድ መግደል መሸነፍ ነው ብለ ሚኒሶታ ላይ ተናገረ ነበር አንተ ተሸንፋል ማለት ነው ስልጣን ልቀቅ ራስን ያልከው በቃሌ ያልከው ነገር ስለሆነ መግደል መሸነፍ ነው እየገደልክ ነው ስልጣን ልቀቅ እኛንን ደግሞ አሸባሪ ብላል አሸባሪ ነን እናቃለን ላለፉት 20 ምናምን አመት ኢንሳ ውስጥ ሆነ ህዝባችን ሲጨርስ እንደነበረ እናቃለን ህዝባችን በየቤቱ እኛ ያድግን አይደለም እንወቅሰው እናንተ ናችሁ የኦሮሞን ህዝብ ወክለናል ብላችሁ ህዝባችንን በየቤቱ እየዳችሁ ታስጨርሱ የነበራችሁ እሱን ይቅር በለን እዚህ ባመጣነ እኛን የታገልነው በሚባል ጨዋታ የለም አብይ ባለፈው ጥሩ ሰርታል ብለን አጨብጨበንልሃል አሁን ግን እየገደልክ ነው ህዝባችን ካሁን በኋላ ከኦሮሞ ጋር ያለን ነገር አቁማል ካሁን በኋላ ወርቅ አይደለም ዳይመንድ ብታነጥፍ የኦሮሞ ህዝብ አይቀበልም ይሄን ታውቃለህ ኦሮሞ ደግሞ እንዴት እንደሚታገል ታውቃለህ ኦሮሞ ይታገላል ያሸንፋል ኦሮሞ ደግሞ ማንንም አሸንፎ ታውቃለህ እንዳንተ አይነቱ ካዲና ጎበናዎች ናቸው እኛን ሲያስበሉን የኖሩ በዚህ ዘመን ግን በቄሮ ትውልድ ግን ያ የለም ደግሞ ሌላ ነገር ከመጋረጃ ጀርባ ምናምን የምትሉት ነገር ከመጋረጃ ጀርባኛ የምናቀው ጠንቋይ ነው ከመጋረጃ ጀርባ የምናቀው ጠንቋይ ነው እንቁልና ከሆነ መጠንቆል ትችላላችሁ ግን ከመጋረጃ ጀርባ የሚባል ምስክርነት የለም ውሸታም ስለሆንክ ነው እና እናሸንፋለን አምባገነን የትም አይደርስም አምባገነን በጭንቅላት ሳይሆን በመሳሪያ ነው የሚያስበው በመሳሪያ የሚያስብ የትም አይደርስም ህዝብ ሁሌም ያሸንፋል አብይ must go ብልጽግና out of Oromia down naftanya Oromia is no for sale Galatoma
Gaggabab saati. Ani yaada lama qabaa yaadni lameen hin qabu qeerroo biyyaati fi warroota as keessa jiranii especially warri as keessa jiran jechuun Manguddoon teennallee dhiifame dura dura nu taraati isa booda itti yaada lama qabaa yaadni lameen yaada isaa yaada lama qaba yaadni hin qabu tokko qeerroo biyya kana keessa jirtu lammaffaa qeerroo biyyaati sadaffaa ammoo abiyyiif qaba qeerroo as keessa jirtuun qeerroon as jirtuun hundinuu parsantii 98 qeerroo laddan qabu warri biyya kana keessa jirullee dhufee asitee bulee wanna nu dalagaa jiru kana daran dalaguu qaba amma yeroo baay'ee namni wanni sababatu hojii sababatu hojii yoo barbaanne kiisiidhaa kafallaaf guyyaa lama isaa dhufanii asaa bulanii qeerroo biyyaatiif ammoo qeerroon biyyaa waan marayyuu hin beeku jara keessa ammoo galtuutu jira galtuun ollaadhaa fuutee manaa fuutee biltiginnatti kennitee ijoollee nyaachisaa jiru qeerroo deemee waan akkanaa dalaguu kana lammaffaa abiyyiin ammoo abiyyi jaalatee osoo hin taane akka liibiyaa Mahammad Gaadaafi dildila jalaa baasan sanitti abiyyiin ammoo algaaz indaas jalaa fuune algaaz indaas jalaa fuune qeerroon foon isaa arra kutaa hawwadda akka dararree dhaba sagoona malee akkanumaan inni fe'atee Isaayyaas hin bira deemuun hin jiru. Kanaafiyyuu jajjabaadhaa wal jajjabeessaa qabsoof qophaa'aa nullee dhabatu biyyaa nu baase malee qeerroo biyyaa wajjin jiraachuu tooma. Abiy the killer. Abiy the killer. Abiy the killer. Abiy the killer. Prime Minister of Ethiopia. Prime Minister of Ethiopia. Prime Minister of Ethiopia. Prime Minister of Ethiopia. The killer. The killer. He's a killer. He's a killer. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. He's a killer. He's a killer. He's a killer. He's a killer. UK government. UK government. UK government. UK government. We tell you. We tell you. We tell you. We tell you. Ethiopia government is a killer. 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 UK government. UK government. UK government. UK government. Don't support. Don't support. Don't support. Don't support. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. Abiy must go. 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 Ambassador Fissa. Ambassador Fissa. Ambassador Fissa. Ambassador Fissa. Don't stand by. 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 The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. Ethiopian government is a killer. Ethiopia government is a killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopia government is a killer. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. UK police. UK police. UK police. UK police. We respect you. We respect you. We respect you. We respect you. Listen to our voice. Listen to our voice. Listen to our voice. Listen to our voice. Support us. Support us. UK government. UK government. We tell you. We tell you. Ethiopian government is a killer. 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 No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No support in Ethiopia. No support in Ethiopia. No support Ethiopia. No support in Ethiopia. No support Ethiopia. No support in Ethiopia. UK government. UK government. We are here. We are here. We are here. We are here. To make our voice. To make our voice. Don't support. Don't support. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Prime Minister of Ethiopia 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 is a killer. Ethiopian government 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 is a killer. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. Justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. UK government. UK government. UK government. UK government. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Justice. 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 Justice shall prevail. 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 We
killer. Ethiopian government is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy must go. 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 Ambassador Fissaha. Ambassador Fissaha. Ambassador Fissaha. Ambassador Fissaha. We tell you. We tell you. We tell you. We tell you. Don't stand by. Don't stand by. Don't stand by. Don't stand by. The killer government of Ethiopia. The killer government of Ethiopia. The killer government is Ethiopia. The killer government of Ethiopia. We shall be free. We shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. In Ethiopia. In Ethiopia. Free all political prisoners. Free all political prisoners. In Ethiopia. In Ethiopia. In Ethiopia. In Ethiopia. Thank you. Dadan nanduratti inshallah obboleeyyantii galatooma eeromba qarreelle yaada gabaabduu abiyyiifillee qaba eeroo biyyaafillee qaba waliifillee qaba abiyyi doktor abiyyillee jechuun xiqqoonatti ulfaata abiyyi guyyaa asiin dura agartee ameerikaa deemte waan jette yaadadhu waan jedhe jawaariin maal jedhe jawaar wakkiloo jedhe saatil wakkiloo jawaar naharii haatu jedhame jecha san illee yaadadhu takka jedhe jawaar nama agartee Itoophiyaa dhiisii addunyaa bulchu baqqalee garbaati binnillee nama Itoophiyaa dhiisii addunyaa bulchu jawaariin hidhuun kee Oromoo agartee cufa hidhuu keeti dhaloota agartee ka garaa jiru hidhuu keeti jawaariin hidhuun jawaar nama yaada sii kennee barra Libiyaa wani Abbaayyi yaada jawaar kenneen Abbaayyi hidhee bara takka jedhe maal jette gaafa Ameerikaa dhayte biyyattii hin biyya ijaara doolaara guyyaa tokko 30 na gargaaraa jedhe akka jedhe moon jenne gargaarre moon gargaar ammataan kee gara waggaa tokko gargaar gaafa inni jawaariin ajjeesuuf itti yaadate gaafsan irraa kutu Diseembaata inni geettan Abiy galata agartee qeerrooleen dagatin galata agartee qeerroo agartee Ameerikaa jirtuu fi Awurooppaa jirtulleen dagatin haga siin si gargaarte hin beeyi gaafa Adawaabayitti sila bombiitti darban eenyu duraa qabe bombii san harkaan qabdee bar qeerroon harkaan qabde moon qabu harkaan qabdee bar galata sanillee dagatin qeerroon atarra diiga jiisite dagatin qeerroo gatuu galata qeerroon dagatin qatarra hidhaatti guurtee kaatan bar'imaan gajjiisiti bari qeerroo agartee bombii harkaan qabde sanii dhiira hin dagatin qeerroo biyyaa ka agartee amma bilxiqinnaa taatan isa jalatti galtanii qeerroo gubdan qeerroo ajjeesaa jirtan qeerroo arsii qeerroo harargee qeerroo shawaa ifee gadda jiruun intart yookaan du'aan wal biraa tarra yookaan jiruun wal biraa deemna akkanumatti akkuma rabbiin gara gara nu yaase kana silaasi waliin dhumna kanaaf jecha raftanii hin bulinaati war arsiilee nifaa qulqulleessitu dhugaa walitti himna obboleeyyantiyya qeerroon arsii wal haa qulqulleessitu arsii baalee osoo hin jenne arsii gadab osoo hin jenne arsii diidaa osoo hin jenne harargee wal haa qulqulleessitu shawaa wal haa qulqulleessitu hin kaane shawaan dhugaa walitti himna hin kaane ijoollee qeerroon shawaa jabaadha wal ijaara yoo isin wal ijaartan yoo isin agartee wal jabeessitan wal jabeessina nullee warri alaa kanaaf jecha jabaadhaati isin waliin jirra halkanii guyyaa hin rafna ashirraa agartan malee rafneen bullu ka rabbina ta'anii fi gama kiyya takkaa rafeen bullu halkanii guyyaa adada suuraa jara arguun adada qeerroo dhumtun immaan buuseen hin ool hujii bullee osoo hin rafin
hiriira si waliin as dhaabataa jira sababaa keessan. Jabaadhaati isinii waliin jirra halkanii guyyaa jabaadhaa isinii jala amaanaa irratti isina kaa'ata. Hero Jirtu! Jirtu! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Biltigina out of Oromia! Biltigina out of Oromia! Biltigina out of Oromia! Biltigina out of Oromia! Ethiopian government! Ethiopian government! He's the killer! He's the killer! He's the murderer! He's the murderer! Abiy must go! 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 Oromia is not for sale! 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 Justice for Ajalu! Justice for Ajalu! Justice for Ajalu! Justice for Ajalu! Oromo life matter! Oromo lives matter! Oromo life matter! Oromo lives matter! Abiy must go! 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 Free Joe Mohammed! Free John Mohammed! Free Bakara Garba! Free Bakara Garba! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free all Oromo political prisoners! Free all Oromo political prisoners! What you need? Justice. What you need? Justice. What you need? Justice. When? Now. When? Now. When? Now. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Kero jirtu. Jirra. Milen jiru kero jirtu. Jirra. Karre jirtu. Jirra. Kero jirtu. Jirra. Karre jirtu. Jirra. We need change. We need change. We need equality. We need equality. We need equality. We need equality. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free John Muhammad. Free John Mohammed. Free Abdi Gaza. Free Abdi Gaza. Free Lammi Benya. Free Lammi Benya. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Biltigina out of Oromia. 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 Down, down, Biltigina. Down, down, Biltigina. Down, down, Biltigina. Down, down, Biltigina. Abiy Zakila. Abiy Zakila. Abiy Zakila. Abiy Zakila. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting. Zakila. Zakila. Ethiopian government. Ethiopian government. It's a dictator. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a liar. He's a liar. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Naftanya. Down, down, Netanyahu. Down, down, Naftanya. Down, down, Netanyahu. No more Naftanya. No more Netanyahu. No more Naftanya. No more Netanyahu. What do you need? Justice. What do you need? Justice. What do you need? Justice. When? Now. When? Now. When? Now. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need equality. We need equality. We need equality. We need equality. We need freedom. We need freedom. We need democracy. We need democracy. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Free John Muhammad. Free John Mohammed. Free John Muhammad. Free John Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Lammi Benya. Free Lammi Benya. Free Lammi Benya. Free Lammi Benya. Free Abdi Gaza. Free Abdi Gaza. Free all our leader. Free all our leaders. Free all our leader. Free all our leaders. Abiy must go. 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 Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down,
نفتنيا تلاتم زارم نجم قلاداتشن نو نفتنيا سراج مچم أي ملاسم كيرو كرّي الله نفتنيا سراج لا يملس تكبرون بكيرو بكرّي أورمو تكبرون أبي أحمد منيوتي أيساكم منيوتي سايساكم كيرو 4 كيلو ينقلال جناتي منيوت يورمو منيوت الألم جناتي منيوت يورمو منيوت الألم إننا منبلغو يسوع مريجي بنات في مرة مريم بلغم أورمو يمردو أورمو يوددو بسلام يا سادرال أورميا يدمج إثيوبيا سلامتونم مكنياتهم أورميا مالك أورميا مالك نزداد شاكر تجربات انتنو أبي must go. No more Naftanya. Down Naftanya. Ero. Jirra. Ero Borana Jirtu. Jirra. Ero Arsi Jirtu. Jirra. Ero Ararge Jirtu. Jirra. Ero Shawa Jirtu. Jirra. Ero Bale Jirtu. Jirra. Ero Walaga Jirtu. Jirra. Ero Jimma Jirtu. Jirra. Ero Ilu Jirtu. Jirra. Ero Wallo Jirtu. Jirra. Ero Karaju Jirtu. Jirra. Ero Matakal Jirtu. Jirra. Jirra Yabe Jirtu. Jirra. Down Abi. What do you need? Justice. When? Now. Justice for Hachalu. Abi must go. Toma. Oromo jirtu? Jirra. Ani jaarsolee haajedheetiin waamu jaarsota biyyaa saniif dhaamsa isinii qaba warra areeda diimessitanii fuuldura teettanii ilma kawaa barsiisu nuti eenyutu waan nu barsiise qeerroo haadhaaf abbaadha moo nama biraati? Seenaa calanqoo fi wanni irratti raawwatame eenyu isinitti himuu isin daa'ima? Haadha abbaa keessantu isinitti hime. Soo isin Oromoo bakka hin buutan areeda diimessitanii keeppii jala dhukattanii Oromoo fiqisiisu isin Oromoo miti Oromoo bakka hin buutan. Dhaabadhaanurraa qeerroon gaafa afijii jirraa bombii harkaan reebeetiin wanni kafalee suni isinillee bombii isinirra buusuu hin danda'a. Nuti Oromoon faamiliin kenna adabaan nu guddise adaba qabna afaan ittiin isin arrabsinu hin qabnu garuu areeda hinaa hidhattaniitiin wanni keessa keessanii qeerroo tana fiqisiisu dhaabbadha. Guyyaan kun hin dabra. Jaarsummaa keessanillee feenu. Bilchiginnaafii miti. Nuti warra hanga bilchiginnaadhaaf dhiisaati. Cidha ilma kennaatii fi du'aaf jaarsummaaf isin hin barbaanne. Homaa walitti hin qabnu nuuf isin. Areeda keessan kadiimeeffattan deemaa abiyyi ittiin galaa. Oromoo miidiyaa biratti baatanii yoo wanni isinii kaffalame jiraate nu takkaa Oromoon beela bula malee Oromoo jechuun uummata boona uummata garaan bitamuu miti. Kanaafuu meebii isin uummata haga abba torbaatitti Oromootti deebi'uu miti uummanni amma areeda diimessee kuunillee ammoo keeppii isaa jalatti silaa maaksiileen katolee maal haataa tarreessin. Kanaafuu dhiini qeerroo teenna gaafa wayyaane itti wareegnelleen isinitti haa dhagaamu gaafa abiyyi irraa buune ammoo mataa keessanii gara gallaa akkasi beeka waliin dhiifnu booroo teessan seenneetiin hin gadi isin fuuna.
hinjiru salfiin kana booda dhiiga qeerrootti nutti dhaga'amu nu saalfannu kana booda salfii keessaa gabbaanee jirra qeerroon Oromoo dubartiin Oromoo saalfachuu dhiistee jirti wanni nu saalfannu hin jiru osoo asii dubartiin teenya jiguutti jirtu kaleessa seenaa calanqoo fi wanni nutti himtanii har'a ammoo wayita abiyyi seenaa san isinirra deebisuuf mililikiin mushurraa godheetiin ijatee san dura taa'u isin warri achi teettanii jaarsummaa dubbattan kun isin Oromoo miti osoo Oromoo taatanii silaa mushurraa mililik isinitti hin bareeduu ture kanaafuu dhaabbadhaan irraa isin hin jenna salphachuuf deemtan namni qeerroon Oromoo kana booda isin hin kabaju duraan Oromoo wal kabajii jaarsa kenna hin kabajnaa kabajni garuu bakka isin dhiiga Oromootiin qalladdanitti namni isin kabaju hin jiru osoo qeerroon ejjennoo isinitti hin fudhanneen duratti of sirreessaa bakka jirtaniin jecha namni jaarsummaa keessanitti hajamu hin jiru namni kalee seenaa san nutti himaa ilmaan keessan guddise isin mataa keessan warra har'a bitameetiin abiyyi jedhu kana kanaafuu dhaabbadhaan irraa isin hin jenna guyyaan kun ammoo ni dabra guyyaan dabra mootuu walitti nu fida galatooma hawaasa Oromoo biyya jiru biyyaatu qaba garuu poolisiin maal jedhe seetamee warra kanatti dhufaa mirga qabnollee nama keenya du'aa jira akka hin banne godhaa jennaan seera addunyaatti jedhe international Geneva law waan jedhe waan san saayin goonee jennaan sawwan ta'eef jennaan Ameerikaatti kun dhufamaa jira Faransiitti akkana jennaan kun Ameerikaa miti jedhe UKdha eega addunyaa keessaa addunyaa keessa hin jirre jennaan namoo hin callise waa jechuu beektaa waan biyyi tokko ka'ee nu duran godhin nu jalqabatti hin goonu jechaadha akka dhufan ammoo fedhii qabanii ibseen cufuu fedhii qabanii garuu waan kun nama biyya tana dura addunyaa tana dura kaanee isaan hin dhoofnu jechaadha Oromoon biyya jirtan guyyaa boriirraa jalqabdanii imbaasii jiru mara Uggura bakka jirtan gama rooba keessa risaa kana ganamarraa asirra eedalee as bullee namni kunkuroon agartan nama daa'ima qabu jira as keessa bakka jirtanii deematii imbaasii hudhaa qaba bakka jirtanii imbaasii Itoophiyaa bakka jirtanii gaafa bakka maraa qabame immoo isaan illee nu dura dhaabatan akkanatti wanni kun yoo bakka mara wannaa ta'e bakka tokkootti ammoo waan yookaan nu dalagaa dhabnee waan goonu dhabnee asuma dhufnee waan kana itti fakkaata Oromoo addunyaa irra jirtan kur waan kanarratti akka walii galtanii imbaasii gurtan isin jira galatooma. yaada tokko ammas gaafii asirra gaafataa jiranii ijoolleen hidhamte suni akkami jedhanii uummanni keenya gaafataa jiranii ijoolleen hidhamte nama miine nama dhoofne waan balleessine hulaa embaasii akka hin banamne goote poolisni maaluuf nu jalaa gadi dhiisne jechuudhaan qabanii hidhanii gadhiifamanii homaa wanni ormanni kennurraa yaadu hin jiru mucattii nu jalaa dhukkubsattee turtellee ka poolisichi wannoodha isallee seeraan gaafannaa poolisicha nu jalaa dha'ee ragaatti qabna looyera qabannee jirra poolisicha jechuudha mucattii dha'ee pichara isaa qabna viidiyoo isaa qabna kanaafi waa akka gaarii irra jirra oromootiin nu jalaa rifatina akka gaarii irra jirra isin jechuu barbaadeeti ooltiin keenya kaardhaa milkiidha moo milkii miti milkiidhaami borillee itti fuufnaa haga gaafa deebiin keenya deebuutti itti fuufnaa qeerrooti hin beekadha biyyaa guutuu waan nyaan isin dadhabdanii jirtanii gaamaan isin haa jedhu jabaadha qeerroon biyyaallee isin waliin jirra waa hundaanii akkuma argitan rooba keessa uummanni kun rooba keessa dhaabatee guyyaa jaas bulee even dhugaa rabbii ganamarraa gammaan waan nyaanni jechuu dandeettu uummanni as jiru kun maaliif uummanni kun subiidhaan nutti beeku poolisiin kun nu rafuutti jiru ribaa nu kaasan jechuu hin dandeenye akkasii jedhan jechuun ni kun hirkatee kun akkas ta'aa jiru ribaa nu kaasan kanaaf ነፍጠኛና አብይ ተባብረው እኛ ላይ ችግር ለመፍጠር ፖሊስ ላኩብን ችግር ፈጠሩ ግን ያ ነገር እናንተ ለሸር የምታረጉት ነገር ተመልሶ ሁሉ ጊዜ ለኛ ክሬዲት ነው ይሄ የተደረገው ነገር ሁላ ዩናይትድ ኔሽን ይገባል ሂውማን ራይትስ ዎች ያየዋል አብይ ራስ ላይ ነው ጎል ያስገባው ነፍጠኞች ደግሞ ሚዲያ ላይ የወጣችሁ የምትለፈልፉት ነገር ታው አብረን ነው የምንኖረው በኋላ ያቀባብረንም እኛ ጥሩ ሰዎች ነን በጣም እየገፋችሁ ነው የኤርትራን ችግር አታምጡት መልሳችሁ በጣም እየተገፋን ነው እሺ የምትሰሩት ስራ ሸር ሁላ ተመልሶ እናንተ ላይ ነው ራሳችሁ ላይ ነው ጎል ያስገባችሁ የታሰሩት ልጆች አሁን ይፈታሉ ቄሮ እየታገለ ነው በ6 ሰዓት በላይ እናስራቸውም ብለዋል ይፈታሉ ያሰራችሁ ስራ ሁሉ እንደዛ የተመታ ነው ሁሉ ነገር የሆነው ለኛ ለኦሮሞ ክሬዲት ይሰጣል ጭንቅላታችንን ተጠቅመን ነው እንደናንተ ጠመንጃ እንጠቀምብኛ ጭንቅላት ወጣት ቢሆን ቄሮ ጭንቅላቱ ግን ይሰራል ከናንተ በላይ ስለዚህ ክሬዲት ይሰጠናል እንጂ ምንም አገራችንን በደማችን እናጸዳታለን
galatoma sagantaa. Ka biyya jiran ijoollee asitti hidhamte. Ijoolleen asitti hidhamte biyya Awurooppaa jirti. Yookiin mootummaan Itoophiyaa yookiin ummanni biyya jiran ka ummata ajjeesuu baratan sun hin jechuudha. Biyya mirgaa keessa jirna wama xiqqoodhaaf ijoolleen hidhamte maatiiwwan isan sodaatan hin jiru jechuudha. Biyyattis qeerroon dhumaa jira. Kanaafuu kaasii kun hidhaadha. Geessaniituma deebisan malee wanni isaan tahan hin jiru. Nurraa yaaddawina nus hayidhamnu jennee ilmaan waliin as dhufne homaa nun godhan jecha waan sodaa irraan qabneef haga amma as jirra jechuudha. Sila ijoolleen hidhamte nus sila as hin jiraannu yookaan ijoolleen hidhamte akka Itoophiyaa sani sila nu bittinneessan wanni sun ammoo hin jiru biyya mirga qabdu keessa jirra ijoolleen hidhamte amma hidhaa baati warri kenna homaa hin cinqatina ijoolleen ammaan kana hidhaa baati biyyi isiin jirtu biyya dimokiraasii jechuu barbaada nu jalaan cinqamina galatoma. Yeroo jirtu yaa amma gara galgalatti illee deemaa jirra. Hedduun keessa lolarra ooleerra. Almost ganamarraa haga ammatti dhaabicha jirra. Hojjechuutti oolle. Amma tasgabbii barbaachisaa. Haala itti waa hunda tasgabbeessinuun irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Jarri kunniin akkuma argitan baay'inaan jiru. Isaanis maaltu ta'uu deema waan jedhu gaafii adda addaa dhiyeessuu shakkii adda addaa qabu shakkii isaanii kana qulqulleessuun nurra jira jechuudha. Erga gaafas dhufneeti tarsiimoon masakkamaa turre ijjannoo tokkoon deemaa turre ammaa boodas ijjannoo tokkoon deemna guyyama kanallee ijjannoo tokko waan qabnu mo'annee oollee jechuudha. Kanaaf maal goona ammaa booda karaa adda addaa karaa miidiyaatii yaada keessa dhiyeeffata. Nama keessa tasgabbeessinee iddoo keenya gamatti qabannee namni suuta jettanii hundi isaanii akka hara baafatan namoonni gara qe'ee deemuu barbaadan deemuu akka danda'an tarii namoonni karaa adda addaa dhufaa jiran haala kanaaf dhufaa jiran haala itti namoonni wal jijjiiree buluu danda'uun irratti waliin hojjanna. Kana ammoo karaa miidiyaatiin odoo hin taane karaa keessaatiin akkuma kanaan dura waan guyyaa irra oolee assis goonu yookiin ammoo irra deebinee qo'annu isa kana booda irratti hin goona. Amma tasgabbiin haa jiraatu. Tasgabbii keenya yoo agarsiifne jarri kun asii deema sanii booda haala kamiin gara fuuldura akkaataa itti deemnu irratti galgala mari'annaa jechuudha. So yeah. Hello Cairo and Kares. Yeah, thank you so much for standing strong throughout the police and of people who are trying to stop us from making our voice. And we have made it up to now and we will remain strong. We will stand for our cause, and what we have to do from now is we will assess what we have done throughout the day and over the evening. And now we have to make sure everyone is safe, everyone gets the water and everything, and you want to relax for some time. Then later on we will discuss what we can, what we can do in the, for tomorrow. Obviously, we are here, we are not going anywhere, and we are here for purpose. And they know we want to make sure that, we are still here. We are not going anywhere until we achieve what we want. And we want to send our message to the police officers to know that we have been peaceful for the last 5 days, and it has been peaceful. But today, our police officers tried to bring the representative to the embassy. That created a tension, within the protesters and also with the police. We know what happened was normal, and it does happen. We do appreciate that you are doing your job, and we are also trying and making our point. And we know that the police has nothing to do with our, standing with the embassy members or with us. They are completely neutral, and we have to understand that. Despite this, yeah, we know there is a lot of some of our friends are, went to the custody, and we know there is nothing happened here. There's no violence, and eventually the police will assess what happened, and we will see, and in the course of the day, or hopefully maybe this evening or maybe tomorrow morning. So there is nothing to worry. This happens every day. This happens every time. This happens to every test happening in around London. So it's normal.
So what we have to do is we have to keep, you know, this momentum, stay strong, stay safe, and we have to, you know, kind of make sure that our police officers also relax, and we have to also relax and discuss what we can do from here, you know, and a plan ahead, and how we can go ahead, and how we can achieve our point, and make our point and achieve our goals. And this is clear to everyone. And thank you, Quero, for doing the best you can. And we know our people are watching us, and we are sending our message to them that although we are far from our home, we still with them. We still stand for their cause. We still stand for what they are dying, and we will still seek the justice for them, and also freedom for all of our people in their home country. Thank you very much.